Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin Autosamii akka fayyadamuu dandeenya, akkaataa kamiin karaa salphaa daataa Excelidhaan qindeeffannee dalgasii irraan gadee fiduu akka dandeenyu tokko tokkoon isin agarsiiseen ture. Har'a immoo kan isin agarsiisu akkaataa kamiin daataa Excelidhaan qindeeffannee dalgasii irraan gadees wal faana ida'uu dandeenya. Karaa salphaa ta'een akkaataa kamiin wal faana ida'uu dandeenya kan jedhu isin agarsiisaa hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Wal faana gaafa isiniin jedhu dalga kana kan idaanu kolamanii keessattidha. Kan immoo kan idaanu roo kana keessatti idaana waan ta'eef yeroota kana wal faana akkaataa kamiin ida'uu dandeenya. Tokko tokkoon utuu hin taane wal faana akkaataa kamiin ida'uu dandeenya ta'e jedhuu fi goona daataa keenya selektii goona jechuudha. Daataa roos kolamaniis wal faana iddootti ida'uu dandeenyutti daballeetu selektii goona jechuudha. Iddootti ida'uu dandeenyu sadargaa kunoo asitti idaana. Isarraan gad immoo kunoo dalga kanatti idaana. Isatti daballeetu daataa idaanu san wal faana selektii goona jechuudha. Bifa kanaan erga selektii erga goone booda maal goona kiiboordii irraa alternatiiv kan jettu hin jirti jechuudha. Ishee gadi qabneetu mallattoo wal qixaa yookaan equal sign itti buuna jechuudha. Equal sign itti buuna. Kiiboordii irraa dagatina. Kiiboordii irraa ALT kan jedhu alternatiiv kan jedhu jechuudha. Ishee gadi qabna. Isaa booda enter itti buuna jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan ida'uu dandeessu. Tiippii baay'ee bareedaadha. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Namoonni fuula kanaa fi haaraa taatanii tiippoota kana fakkaatanii gara fuulduraatti akka dhiisu akkasiin ga'uu fi fuula kanaa foloo gochuun dagatinaa isiniin jedha. Kutaan ta'an booda galuutti nagaan